Ayyaanota qalmi guddaan itti gaggeeffamu keessaa inni tokko ayyaana Faasigaati. Darbees qalmi seeran alaa wayita ayyaana kana ni mul'ata. Ayyaana Faasigaa dhufaa jiru sababeeffachuudhaan qalma seeran alaa ittisuu fi fayyaan hawaasaa yaaddoo keessa akka hin galleef qalmi karaa seeratiin akka gaggeeffamuu fi hawaasaaf tajaajila isaanirraa eeggamu karaa si'ataa ta'een kennuudhaaf qeerawwan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu qophii gahaa taasisaatii jiru. Qeeraa keessatti qophiirra irra gaama hojiidhaa qophaa'uutti jirra. Wanna sirreessuun wanna tokko mana eeddisuu makiinaa haaromsuu wanna tokko bakka qalmaas qopheessuurra irra kanumaaf qopheeffnee jirra jechaadha. Iddoo baay'ee iddoo guddaa qabna. Rakkina hin qabnu qophiirratti sirriitti irratti hojjennee sala jirru baay'ees dhufu akkaataa jiru saniin sirriitti goonit keessummoota keenya keessummeessina. Ammaan tana ayyaana fuula keenya dura jiru kanaaf keessummoota nuti dhufan gaggeessuudhaaf haala hundumaanuu qophiirra jirra. Mana haaressaa jirra. Konkolaattota keenya qopheessaa jirra. Wanna hundarratti wanna duubatti nu hambifne hojjechuudhaaf hojjettoota keenyas waa hundumaan qarree hojiitti qophaa'aa jira. Fayyaa hawaasaa eeguudhaaf horii qalmaaf dhiyaatan dursa qoratamuudhaan rakkoon fayyaa yoo qabaatan qalmaaf akka hin dhiyaanne ni taasifamu kan jedhan qeerawwan kutaa magaalaa Burraayyuutti ogeessonni qorannoo beeyladaa gaggeessan. Jalqabarraa horiin akka alaa galeen qorannoo qalma duraa gaggeeffamu. Achiin booda erga qorannoo qalma duraatiif darbee sa'a 24 tura irra deebi'amee ilaalee erga sanaa booda qalmaaf dhiyaata. Kan qorannoo qalma duraaf hin dabarre hin deebi'a bakka turmaataa qabaddeetti turu qaba. Yookaan immoo rifeerii gara kiliinikaatti barreessinaa. Itoon qalamiin dura fayyummaan isaa sirriitti mirkanaa'ee akka qalaman kan taasifaman keessaa isa tokkodha. Innis beelladoonni dhaabbiidhaan fayyummaan isaanii hin ilaalama. Ho'inni qaama isaanii fi rukuttaan onnee fi sochiin hargansuu waan hunduma isaa ol keessatti qabatee kan ilaalamu ta'uu isaati. Ayyaana Faasigaa bara kanaatiif dhiyeessiin gahaan dhiyaachuu fi hawaasni gatii madaalawaadhaan waan qulqullina qabu akka argataniif hojjetamaa jiraachuu fi qeerawwanis qophii taasisaa jiraachuu kan dubbatan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti qindeessan garee tajaajila qeeraa fi to'annoo qalma seeran alaa obbo Zalaalam Yilmaa qalmi seeran alaa akka hin adeemsifamne hordoffiin taasifamaa jiraachuu kaasu. Qalma seeran alaa kana ittisuudhaaf qophii adda addaa taasisaa jirra. Inni dura beeksisa gochuudhaan qalma seeran alaa kana akka hin hifanne hubannoo irratti uumuudha. Inni lammataa warra akka uumne warra uume immoo adeemsa kanarratti yookaan immoo qalma seeran alaa kanarratti adabbii akka uumamu adabbiidhaan yookaan adabbii irratti fudhatameetu akka wanti sun dhabamsiifamu gochaa. Tanaan dura keessattuu yeroo ayyaanni waggaa dhufu kutaa magaalichaatti qalmi seeran alaa bal'inaan kan ture yeroo ammaa kana hir'ateetii jira kan jedhan obbo Zalaalam qalmi seeran alaa hir'achuun hawaasni keenya foon qulqullina qabu akka argatuu fi fayyaan hawaasas akka eeggamu taasisuu dubbatu. Garaagarummaa baay'eetu jira qalma seeran alaa irratti. Kana dura qeeraa tokko ture amma lama sadiitti deemaa jirra. Isaan kun immoo qalma seeran alaa kana hambisuudhaaf tajaajila isaan kennan akka achitti namni dhaqeetoo yeroo baay'ee jalaa fudhanne yeroodhaan daddafeetoo yeroo barbaadametti akka nyaataaf oolutti akka qaqqabsiisan kanaaf wanti kun kana inni jiraachuusaa kana qalma seeran alaa kana baay'ee nu hir'isee. Hawaasni keenya yeroo ayyaana waggaa kana kabaju qalma seeran alaatiin osoo hin taane qeeratti dhiyeessuudhaan qalma seeraa gaggeessuu akka qabus dhaammameetii jira.